السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشباب كل هردفتوتاتي كبجمتو تكية هربا كويس جرا اسيلك تقرسي سامي هردفتو تكية باي سيادي دوغا اسيني ورابو في الليلة المجنة فيديون وري سجرتا سبدي وري جتاني والله بيا قالي كنو أورميا بيتي يجيتو بريدو كيس جراجيتو مقاريتو warri bakka kana beeytanii bareeda iddoon kuni masallaa keessamee warri bakka kana beeytan lakkoofsa tokko barreessa isinin jedha obboleeyyan kiyya akkam jirtume hojiin maal fakkaataa warri ho'a Dubaay keessatti ho'i Dubaay amma akkami xiqqoo hoyyaa'ee jira meere rabbi sinaa gargaaru isinin jedha warri galuu hawwitan koottaa galaa biyya teessan bareedduu tana kunoo biyya magariitu koottaa galaati laalaan isinin jedha anillee akkuma keessan yaadda'ee hawwee kunoo rabbi naan ga'ee galee nama keessa taa'ee waraabuu taa'ee isinillee warra hawwii qabdan rabbiin biyya keessanii maatii keessanii waliin isin haa ga'u isinin jedha obboleeyyan kiyya. Akkasii viidiyoo isin waraabuun natti hin tolle wallaahi mee ilaalaa kaa daawwattaniif isin agarsiisaa jira. Akkasii bakki kun baay'ee babbareedaa. Sammuu namaatiif wallahi gadi baatanii kun qilleensa bareedaa kan qilleensa faalamaa hin qabne bakka bareedduu tan isinin jedha obboleeyyan kiyyaa warri mana namaa jirtan rabbiin isin haa gargaaru akkasumallee warri Beeruut keessa jirtan Beeruut samoona kana raabsha jira rabbiin isin biraa jiraatu ijoolleen keenya obboleeyyan keenya isinin jedha wanni godhan maaltu jiraame kuwwan illee wallaahi warri galuuf hawwii qabdan rabbi yaada muraada keessan isiniif haa guutuun isinin jedha.